tiruun bulte dhagaa taati jaanii osoo dubbiin tun sittiin jabaannate silaa jala deemtee galfattee shaggaa ture nuti beekaati harka silaa qabu jirra malee gartee miti booqee nutti hin geessu Abdallaa keessanii faa dabadhu taa'i. Yooyaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu khabiyamtoota hordoftoota khiyya nageenya khiyya lagganii fi gaarreen qaxxaamuree bakka jirtan hundatti isin haadha qabu isin jecha walitti deebineeti jirra daawwattoota khiyya qaalii fi gaggaarii. Akkami naga qabdanii akka isin naga qabdan abdiin isin irraa qabaa har'a dachaas maal qabatee dhufe jechuun kan isin oolamu waan hedduu qabadheen dhufne waa takka lama sadii bichaadhaan dubbadhee isin irraa gabaabsuu barbaade daawwattoota khiyya. Takka filameen khaniin qabadhee dhufe sunis waa'ee Abdallaa irra dhaabbadheetiin dubbachuu barbaade. Abdallaan dhiyeenya kana erga liinaadhaan addaan baanee boodatti sheena'uu jira. Haa sheena'uun isaa hedduu takka gaariidha. Ifduuba deebi'ee wantoota hedduutu itti dhagahame natti fakkaata. Akka nama tokkotti hoggaan dhaabbadhee ilaalu hinaaffaa, shakkii akkasuma wantoota hedduu irraa mul'achaa jira. Kun jechuun waan liinaadhaaf qabu agarsiisa. Eega liinaan biraa deemte sheenaa itti dhagahamteetu mul'isa jechuudha. Haa ta'u Abdallaa kana godhuun kee gaariidha. Nuti liinaa hin galfatinis hin jenne hin jaalatinis hin jenne duraanis liinaan haadha mana keetii turte. Sumaatutu jibbee firraa ari'ee waraqaa sii kannee fi bakka isiin ol seentu kan ittiin godhin akkanumatti kan uffata siin kanniniif kanuma waan takka illee kanniniif cal jetteetuma firraa baaste suni siitu akka itti firraa baase beeka. Garuu immoo egaa ta'e baafte booda akka ati firraa alatti qaxarriidatti shaaraa irratti akka haftu barbaaddeeti. Nuti immoo dhalaa wajjin waan dhalanneef shaaraa irratti akka isiin haftu hin barbaannu fuunee bootaa itti goone mana fannis geessine akkasuma dhukkubeelleedha fayyiteelleedha. Garuu immoo akkamitti dachaasa akkamitti geessaa jettee dachaas wajjin akkamitti viidiyoo martaa dachaas akkamitti fuudhee mana akkamitti geessaa. Haa dachaas maaliif mana akkama nama geessine booda dachaas bineensaa dachaas jechuun garaan jabaaddoon akka itti sidda walattee gizee ati akkama geessuu diddee ani fuudhee akkama geessuun ammoo dirqama oromummaati. Akkama geessee fuudhee mana sii galchine Abdallaa akkama geessuu saniif nagalatoonfachuu qabdu turte. Fuudhee siif akkama geessuu haadha mana keetii tan duraaniiti. Arra waadha mana eenyuuti naan hin jeeni arra immoo jaarsan qabdu beekamtee jirti. Namni jaarsan qabne tokko gaa hanga jaarsaa ijoollee deebinetti isin amma wandalaatee taatee jirti. Isin wandalaatteedha. Akkasii Abdallaa duraaniif haadha mana keetii turte dhugaadha addaan illee baatanii amma garuu jaartii nama tokkooti illee dhaa miti. Dandeessee yoo galfatte jaarteeti yoo firraa dhiiste immoo isiin jaartii namaati miti. Ay Abdallaa na kofalchiste bardeen gadda mana dhuftee eeggaa deemtu. Ay Abdallaa miskiina wallahi Abdallaa na rifachiste baay'ee takka. Dheen gadda dhuftee mana dhuftee achii walaala dhoyitee qottee maaliif jibda daawwattoota ammaa jibda. Ani takkaa dachaas biraa hunda hineette takkaa dachaas hojii wal nagarree takkaa irrattuun bilbila isaatuun qabutti. Ati saayiba kiyya taatee akkamitti bilbila kiyya hin qabne Abdallaa wanni kanaa dhugaadha amma fakkeenyaaf daawwattoonni sirraa fudhatan akkana. No, I'm serious ya Abdallaa sirraan fudhatan. Kijiba bareedaa akkanaan kijibin Abdallaa. Namni kijibu namoota ragaa ammatatti Oromooni. Kijiba dhiisiiti waan sirraa eegamu godhi. Har'a jaartitii jettee afaan guuttattee dubbachuu hin dandeessu. Liinaan jaartisaa ta'e daawwattoota kiyya warra liinaan jaartisaa ta'e illee kijiba. Intalti takka eegee eegamte jaartii Abdallaa ta duraanii jaamti malee ammaaf jaarsan qabdu. Yoo jala deemee galfatee haadha osaalaan jaartisaatti jaamti. Amma immoo jaartii isaatii miti laannoo ulee hiikee akka shari'aa islaamaattis warra shari'aa hordofuu miti daawwattoota kiyya. Namni tokko fakkeenyaaf eegee hiikamee waraqaan eegee kan namteef booda jaartii namaa ta'e jaartii namaa dhiisi jaarsaaf jaartii duubee warri gettan eegee hiikee booda jaartii namaati hiikamtee jirtiiti. Wandalaattee namni fiifuu akka keenya seensu wandalaattee akka keenyaati. Garuu immoo obboleettii teenya waan dandeenyu hundaan jiraan dhaabbachuutu jira. Abdallaan kanumaa maaliif gargaartanii akka isiin rakkattuu haa rakkattuu ija isaa kunree maa rakkatti akka inni firraa alatti ari'etti namni hundi akka alatti firraa ari'u barbaada akka inni jibbetti akka namni hundi jibbuu barbaada hin ta'u kun kana yoomiyyuu taanaan ittiin dhiisinu ni sin godhamtu ni sin jibbamtu liinaan yoomiyyuu taanaan liinaan jaalatamtuudhaa fi kabajamtuu teenya bakka isiin jirtu hundatti jechuudha waan barbaadnu hundaanuu cinaa dhaabbanne yoo gargaarsa taates yoo deeggarsa taates
amma kuno mana kireessuudhaaf wantoota silaayisii barbaachisu guutuutti godhuufitti jirra jechuudha. Yeroo muraasa keessatti viidiyoo ajaa'ibaa qabannee isiniif dhufna naaf liinaani manas kireessuuf deemnan liinaadhaaf mana kireessuuf deemnan naaf mana mataa isii gurfaa tokko kireessinee fi akka isin jireenya isii achi keessatti gaggeeffattu godhuudhaaf waa hundaa qophii xumurreetti jirra jechuudha. Ilmoo isiitis akka fudhattee wajjin ilmoo isiitii wajjin jiraattu. Wanni takka illee wanni hafan jiru erga Abdallaan kallattiidhaan ilmoo isii kan nuuf fidee karaa mootummaattis liinaan dheeyitee jirti viidiyoo waraabne maleedha. Karaa mootummaattis dheeyitee akka ilmoo isii fudhattuuf waa hunda iyyata galfattee jirti. Ilmoo isii immoo jaalatee osoo hin ta'in dirqamaan akka kan nuufis manni murteessee fitee jira jechuudha liinaadhaaf. Walumaa galatti daawwattoota kiyya yeroo muraasa keessatti ilmoo isii fudhattee jireenya haaree mataa isii eegaluudhaaf wanni hafeef hin jirtu guyyaa muraasa bichaa ta'uu hafeefi. Saniifuu nutis naaf fannisis akkasitti deemnee waan isii barbaachisu hunda goonee fi mana laallee fi manni argameeti jira. Manni egaa argame booda mana san haxoowwinee meeshaa barbaachisu hunda binnee fi achitti galchuu bichaa ta'uuf malee wanni takka wanni hafin jirtu. Abdallaa ati immoo akkuma sinjee yeroo muraasa qabdaa yeroo muraasa kana itti fayyadamtee jala deemtee jaartii kee galfatte garuu immoo erga isiin qubattee boodatti jechuudha tiruun bulte dhagaa taate jaanii. Osoo dubbiin tun sitti hin jabaannete silaa jala deemtee galfattee shaggaa ture. Arrallee yeroo ni qabdaa jala deemi galfadhuun sinjaa boruuf iftaan yeroo muraasa si hafe garuu hin deddeebiin ni jibbamtaa hin badiin ni irraanfatamtaa jaanii fagaattee jirta Abdallaa. Ati dheengadda jechuudha guyyaa isii haakima geessuu iddisanii akka malee fudhatama dhabde obboleettii dhalaatee hojii dhalattee jaartii ta'e takalee taatee nam qabla bar ay Abdallah maal sii goon waan sii goon takka illee isiitu hin jirreetiif warri Abdallah cinaa fiidanii warroonni akka Abdallah ta'e jechuudha ceceetanii dachaas maal ta'ettanii viidiyoolee garaagaraa waraabdan dachaas namni waan takka illee godhuu hin danda'u jiru. Dachaas yoomiyyuu taanaan waan takka illee godhuu hin dandeessanii dhugaan isinitti himaa kallattiidhaan warroonni viidiyoo waraabdanis Dengada duniyaallee argatan ture viidiyoo tokko waraabdee turte. Eenyummallee akkasumatti dachee tokkollee argatan ture viidiyoo waraabdee turte dachaas. Karaa irrattis wal agarree salaam alaikum jenneeti wal bira kunne akka viidiyoo irraa sanii miti dubbiin viidiyoo irratti akka dhaadatan sanitti osoo lafa dhaadatanii yaa fudhatamanii qabdanii kijiba guutuun keessanuu caccaitanii akkumatti jechuudha dibbee qortuu tumtanii dantaa mataa keessaniitiif jecha dibbee qortuun tuminaadha. Isin barbaachisnaan kallattiidhaan mana kiyya kan ba'een hin jiru qottaadha isiniin keessummeessa kallattii isin barbaadan hundaan isin keessummeessa. Sodaa namaatillee hin qabnu yoomiyyuu taanaan kabajaa taate malee nuti takka sodaa namaatiif mataa hin qabannee hin beeknu kabajaadhaaf malee. Saniifuu ammas har'aas boruus akkuma duraanitti waan isii barbaachisu liinaa cinaa dhaabbannee hanga duratti garaan isin gubate caalaa garaan isin gubachuuf ta'a warroonni liinaa fi Abdallaa si addaan baasettanis galatoomaadha. Kaaddaan dachaastoo addaan baasettanii akkasitti fudhattanis yaa dachaastoo addaan baasee yaa fudhadhaadha. Warroonni immoo duraan viidiyoo liinaa sirriitti hordofaa turtan Abdallaadhaa fi liinaa duraan sirriitti hordofaa turtan ni beeytanii wallabbeen isaanii isarraa akka kaatee keessatti akka dhumatte dachaas yoomirraa eegalee eessa akkatti haasoo isaanii jidduu yoom akka seenes ni agartan jeetii yaada garuu immoo ani dhimma bultii namaatii kuu keessan jiru garuu immoo rakkataa nama tokko kan rakkate gargaaruudhaaf yoomiyyuu taanaan qophiidha. Yoomiyyuu taanaan nama rakkate qinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha Abdallaas yoo ta'e yoo rakkatee nutti dhufe nuti yoomiyyuu taanaan gargaaruudhaaf qophiidha Abdallaa harka bal'aa si qabna unkaan nama biraatii miti diinni keenyaa yoo rakkate nama rakkate rakkoo keessan laaluun keessi keenya nu fudhatu arraas boruus taanaan waan takka wannoo kanaa kananiif duuba deebi'uudhaaf hayyoon qabnu jechoota namaatis laallee jechi namaatii fi gochi namaa yoomiyyuu taanaan kaayyoo teenyarraa duuba nu deebisu nuti fuulduratti malee warra duuba deebi'u miti waan jennirraa namiif duuba deebi'u miti keessattuu an dachaas akka nama tokkotti yoomiyyuu taanaan sodaa namaatii fi jecha namaa laaleef duuba deebi'u waan barbaachisu guutuu godhuudhaaf har'aas boruus qophiidha daawwattoota kiyya warroonni na jaalatanii fi warroonni na jibbitan hundi keessanuu galatoomaadha haa ta'u immoo waan takka taniin Abdalla dhaammadhuu jira. Bifa manguddootiinis taate bifa harkaatiinis taate dachaas wajjin wal garanaan jette no bifa manguddoo nun barbaachistu naaf ati maanta nagarteemi waa'ee heeraatis bira qunnee jirra waa'ee seeraatis bira qunnee jirra osoo waa'ee manguddootiin kan deemtu taate dheengaddaa dhuftee mana kiyyaa ulaa irratti na dhoyi turte ani si wajjin dubbii godhuun feene laannoo sammuu xiqqoo akka keetiin qaburaan sammuun kee xiqqoo dhaate dachaas gowwaan an jettaa miti namni nama gargaaru tokko yoomiyyuu taanaan
gowwaa hin jaamu. Gowwaa jechuun si. Akkasii daawwattoota kiyya qaqqaalii fi jaalatamoo wantoota takka takka tanan isinitti himadhuu jira. Maaliifuu isin sun maali yoo naan jettan Abdallaan isiif irraa ofuu isaatiif yoo fedhanii gammadaa ta'a yoo fedhe gaddaa ta'a sannan dakalu. Ammoo isiin ayisa ol seentee jee takka jala deemee ilaaleen beeku dhukkubsattee guyyaa meeqa mana ciisu jirti takka dhagee ilaaleen beeku. Maali duba kun viidiyoo bicharra gaarii maal goota Abdallaa deemtee maal laalin isiin sun jaartiseeti haadha ilmooteeti deemtee maal laalin kalee jaartee turte har'a haadha ilmooteeti yoo waraqaa siitillee kan ta'eefi. Saniifu dachaas waan takka waan gootuun qabdu dachaas ittiin dhaadhatiniititi waan sirraa eegamu deemi godhi ilaali miskiintitti mana keessa taa'u jirtu san deemi itti aja'uu dandeesse dhaqi ilaali dhukkubdeetu ciisu jirti miti deemi dhaqi ilaali. Maal asirra dachaas dhuftee harka facaastaa miti dachaas dhuftee harka itti facaasuu hin dandeessu. Ollaattee dachaas akkanatti sammuu isaa tokko hin dandeessu Abdallaan dhugaan sitti himaati. Maal fiddare? I'm serious dhugaan sitti hima Abdallaa kiyyaa. Waan takka waan nagootu hin qabdu. Maan dhufne kallattiidhaan. Hoo waan si barbaachisu tokko dhudhuuti kottu. Maal bakka jirtu yamanii midire? Hoo shuggutii illee fudhadhu. Liqeeffachuu dandeessa qawwee illee fudhadhu kottu. Nu sodaachisuu hin dandeessu waan tanaan. Hayi. Akkamitti dachaasii naa hojii viidiyoo waraabaa? Maali boo? Maali ati? Firaarii ta'e baruu jaarteeti? Jaarteeti miti liinaan maal taate? Si jala galtee baabaa kiyya kaleessa jaartee turte malee har'a jaarteeti miti. Har'a jaarsan qabdu isin. Maal akka? Aqiliin qabdu ati gurbaa? Kaleessa jaartee Abdallaa turte har'aan tana garuu immoo jaarsan qabdu. Maaliif yoo naan jettanii Abdallaan firraa'ee gaarii booda takka haayisa seentee. Maal nyaatti maal luydii jeeniin beeku kun jechuun ammoo tuffii isirraa qabu fi jibbaa isirraa qabu hedduu namatti agarsiisa. San gubbaadhaan nama deemee isii gargaaru hundaa'u isintu akkasuma godhe isintu maal godhe maali boo? Kalaas nama gargaaruudhaaf fakkeenyaaf nama ta'uun bichaan gahaadha bara Abdallaa. Mush fira sii ta'uudhaa miti obboleeyyan sii ta'u miti. Namni biyyaa beekamiyyuu taanaan firan qabu firrisaa nama wajjin jiraatu bichaadha. Namni hundinuu obboleessa wajjin dhalatee qabatee biyyaa ba'een jiru. Akka carraa ta'e tokko tokko rabbiin nasiiba walitti fidee wajjin jiraata. Namu biyyoota garaagaraa irraa ganda aanaalee garaagaraa kutaalee garaagaraa irraa walitti dhufneeti wajjin jireenya jiraachuu jirra malee namni jechuudha gandi tokko ta'e maatii takka keessaa wajjin jiraachuu jiru ni takkata. Saniifuu nuti waan dandeenyuun har'aas borus liinaa ni gargaara. Saniifuu naa gabbaateen dhaalitiin Abdallaa yoomiyyuu taanaan mana hiyyaas ni beektaa takka karaarraa fi maal injiiniiti kallattiidhaan kootu dheengadda ammaan tana beekaatis galaawusee yoo deddeebi'ee keessaa hin dhagaamura akkuma jaansanii nuti nama ati sodaachistu miti jechuu barbaadeeti. Yeroo kamiyyuu taanaan ni jirra siif qophiidha Abdallaa garuu si hojii waliin lufa somtee lola sammuu taate malee si hojii maarkaa walitti bu'uun jechuun qaaniidhaan irra maaliifuu si hojii waloluun jechuun maqaan kiyyaan nabade malee waan takka waan naa godhuun qabdu. Saniifuu Abdallaa kiyya nagaan ilmoo ta'e guddifattee irra si wayyaa. Hanga ilmoo haadhaaf deebisu takkatti ilmoo ta'e nagaan jiraachifadhu. Wanni hin deengatti si hojii walitti hin bu'ineef yoo akka tasaa gartee harkaan waan waliin buunee yoo mootummaan fuutee siite daa'ima xiqqaa kanaatu iyyoomaa haati biran jirtuuti ammaas booda mana dhaakas ta'e siite ammaa mataan zawusitee jira bakka 15tti mataan addasifa facaajeetiin si yaachisu geessi dhiise. Saniifuu Abdallaa dhaamsi dachaasii qabu kana daawwattoota kiyya na jaalatanii fi kana jibbitanis intala dhalaa cinaa dhaabbachuun badiidha beektanii. Badi Abdallaan ammoo har'aas baruu isaanii liinaan jaartisaa deemti kaleessa jaartisaa turte har'a jaartisaa deemti maaliifuu yooni kan irratti deebi malee akkamittiin jaartisaa ta'uu dandeessi daawwattoota kiyya hin ta'u kaa maaliifuu hiikamtee jirti namni hiikame tokko jaartii abaluu ni jaama hin jaamu akkamitti jaamare shari'aan bullaa minutiin kun intalti dhalaa takka eegee hiikamtee jaartii abaluu hin jaabdu kaleessa jaartisaa turte dhugaadhaa har'a immoo haadha ilmoo isaati malee. Jaartii isaatii miti dandee deeffannaan deeffatee ogus jaartii isaati har'a immoo jaartii isaatii miti gurra isin cala'u saniifuu daawwattoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii viidiyoon har'aan tana isin qabadde hanganoo fakkaatti Abdallaa dhaamsa kiyya kun si gaajetii yaada anaaf itti ol baanee viidiyoodhaan walitti dhaadachaan olluu kallattiidhaan waan si barbaachisu hundi guutuu dhuunfatuun sin Abdallaa kiyya ammaan tana heddumeessitee jirta hanga duraanitti sirraa osoo jirra nuti beekaate harkas irraa qabu jirra malee gartee miti. Booqee nutti hin keessa Abdallaa kiyya saniifaa dabadhu taa'e nagaan ilmoota guddifadhu baabaa kiyya si wajjin gartee miti ammaan tana haasa'u dhadheeraan fedhu. Saniifuu warri jaartii namaa malee dhalaa dhabdeen hangattan dhalaan dhabnee isin rakkattee hin gargaaru jira.
nama rakkatu tokko immoo gargaaranii tuma gartee miti nama kalee gizee bal'oo wajjin dabarsitee har'a gizee rakkoodhaa biraa dhiyeessuun ni ulfaata. Saniifuu nama kalee wajjin nyaanna tokko har'a akkamitti rakkoo keessatti dhiisnee jala dhaabbanna waan jaamutu akka nutti dhagahamtetti naa fannisisu deemnee gargaaru jirra malee jaalala isiitiif gargaarutu hin jirru dheengadda haasawni dilisu wanni naafaanii baase Abdallaa kannatti dhaaditeetu jechoota dilisan naafaanii baase malee jaalala liinaadhaaf qabaadhee osoo hin ta'in obbolummaa rabbiitiin jaaladhee waan danda'uun gargaaree akkasiin isin daawwattoota qaalii fi gaggaarii inshallah haasawni keenya kaarraan tanaa kana fakkaate isinitti illee dheeree sadii fi manaa godhaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshallah arraaf nageetti naaturaadhaa viidiyoo biraata qabnee isinii dhufu immoo isin gammachiistigeetti yaada inshallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu turaan isiniin jaa.